Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoonni hordoftoonni chaanaalii Oromoo Samsung nagaa keessanii ani nagaa kee waaqayyo nagalatu. Egaan guyyaa irraa kan nuti waliin ilaallu haala ittiin Facebook keenya verify godhannudha jechuudha. Egaan nuti gara barnoota keenyaatti hin darbiniin dura viidiyoo kana kan isiniif dhiyeesse ana milkeessaadha jechuudha. Chaanaalii dhuunfaa kootiin nan qaba. Akkasumallee YouTube chaanaalii koo sanarratti barnootaalee teekinooloojii adda addaa isiniif dhiyeessuudhaan wantoota adda addaa chaanaalii koo sanarratti isiniif dhiyeessu jechuudha. Egaa warri yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kootti dhuftan yoo jiraatan miikii appitanii YouTube keessa irra deemuudhaan searchii gootu sanaan booda akkuma argitan kunoo loogoo kana isiniif fide jechuudha. Ergasii booda al tokkoof cuqaasuudhaan bakka subscribe jettu kan halluu diimaadhaan dibamteertu kana ni cuqaastu. Ergasiin booda mallattoo bilbilaa kan fakkaatu al tokkoof cuquudhaan all kan jettu irra keessu jechuudha. Viidiyoolee adda addaan gadhiisu bifa notificationidhaan akka isiniif galaniif gargaara jechuudha. Tolemee gara barnoota keenyaatti adeemnu har'a. Egaan liinkii ittiin seentan kana description box jala isiniif kaa'aa jira jechuudha. Achi jala koppii gochuudhaan yookaan direct ittiin seenuu ni dandeessu jechuudha. Egaan utuu gara browserii sanaan seenuun dura browserii filattan sanarratti Facebook keessa login gochuu qabdu. Ani amma Google Chrome filadhee fakkeenyaaf liinkii sana koppii gootanii fidanii asirratti paste gochuu ni dandeessu yookaan immoo direct liinkii sana keessa seentu jechuudha. Dirqama garuu kan isin gochuu qabdan browserii filattan sanarratti Facebook keessa login gochuu qabdu jechuudha jalqaba. Liinkii sana cuqaasin ani amma Google Chrome yeroo filadhee asirratti dura Facebook koo login ta'ee jira jechuudha. Edda as haala kanaan isiniif bideen booda verification type isin gaafata. Profile ittanii filattu, warri page ta'e immoo page filattu. Ergasii booda liinkii Facebook keessanii fiddanii asirratti paste gootu jechuudha. Okay, gara Facebook lite keessanii yookaan Facebook qabdan seenuudhaan bakka profile irra al tokkoof cuqaastu. Sanaan booda bakka tuqaa sadii ni filattu. Ergasii booda gara dhumaa irratti kan argamu kan copy link to profile kan jettu kan al tokkoof cuqaastu jechuudha. Sanaan booda copy isiniif ta'a jechuudha. Gara browserii sanaa deemtu jechuudha. Dasii sekendii tokkoof gadi qabuudhaan paste goota asirratti. Ergasii page keessan yookaan profile keessan irratti kaataagorii hojjetan sana filattu jechuudha. Mee amma fakkeenyaaf global business kana filadha. Ergasii booda country keessan asirraa guutu. Country keessan asirratti ni filattu jechuudha. Amma Itoophiyaan filadhe. Ergasii booda footoo keessan asirraa choose file kan jettu kana filattu jechuudha. Asirratti wanti isin hubachuu qabdan faayila isin filattan fakkeenyaaf utuu akka paaspoortii wantoota akkasii ta'e baay'ee filatamaadha jechuudha. Facebookiin ofiidhaan isiniif verify godha jechuudha. Dafee wanta eenyummaa keessan ibsu gochuu qabdu jechuudha. Ani amma fakkeenyumaafan footoo kana filadheemma. Asirratti immoo sababa yookaan wanta sababii Facebook keessan kana verify gochuu barbaadan asirratti ni barreessitu jechuudha. Meemman kanuu sababa tokkoon barreessa. Isin gaa sababa gaa barreessuu qabdu jechuudha asirratti. Social media adda addaa qabdan illee asirratti ni barreessitu jechuudha. Social media wantoota hedduu asirratti barreessuu qabdu. Eddasii booda additional comment kan jettu kana yaada dabalataa asirratti barreessuu barbaadan sana ni barreessitu. Ammaaf kanuma barreessi jechuudha. Sanaan booda egaa wantoota kana hunda seeraan guuttaniitiin booda send gootu jechuudha. Haala kanaanii Facebookiitti report gootu jechuudha. Sanaan booda dhaabbanni Facebookii sa'aatii 24 gidduutti wanta isin barreessitan yookiin sababii akkaawuntii keessan yookaan peejii keessan kana verify gochuu barbaadan irratti hundaa'uudhaan
haala kanaatiin verify isiniif godha. Yoo immoo verify gochuun hin barbaachisu ta'e ni dida jechuudha. Egaan haala kanaan thanks for contacting Facebook. We may reach out to you if we need more information. Haala kanaadhaan isiniif fida jechuudha. Egaa haala kanaan report itti gootaniin booda Facebookiin sa'aatii 24 booda isin beeksisa jechuudha. Egaan barnoota keenya guyyaa irratti akkasiin gammaddan abdii guddaan qaba. Akkasumallee gaaffii yaada viidiyoo koo kanarratti yoo qabaattan comment gochuu akka hin dagannee isiniin jedha. Egaan hanga viidiyoo lammataatii walitti deebinutti nagaatti.